Jirraa rakkoo teeknikaatiif adda muramee silaa viidiyoo takka ture. Wanna viidiyoo takka ture san ammas isinirraan hafne sagantaan koo addan dhaabbatu jechuudhaan walitti isiniif qaxxaleen ture. Iddoo itti dhaabbanne irraa haan isiniif kaasa akka addaan iddumaan itti dhaabe irraa jechuudha. Gartee haala saniin like share yeroo eegaltu like hin eegali like share subscribe comment barreessi yoo siin gallees naan gallee tullee comment jalatti akka ganda kaanii arrabsoollee gaa nama arrabsufaa jira barreessi waan si fakkaate chirraa isuma wooma barnaa wooma ni sirrooyna tarii woomara dhaabbatee waan san barreessu qabamalee ilmi namaa akkanuma lafaa kee waan hin taane barreessu haala kanaan barnoota keenyaan waliin turtii gaarii qabaadhaa isiniin jennaa hordofaadhaa itti fufaan isiniin jaa kootu amma kanaan iddoo itti dhaabne irraa ni eegalla. Aye guys hot iddoon itti dhaabne asii jechuudha. The result surplus of 2 unit of shirts. This surplus will case the price of shirt. Gatiin shirtiidhaa tokko yeroo fall ta'utti jechuudha. Unsatisfy wanna sanirraa hin milkooyne unsatisfy seller waan san maal hin goone osoo milkaayin seller bidwaat gara maallaqaatti the price down gatiin price sanii osoo gurguruu minaaf ni kufe osoo gurguruu hin guriin dhiise maal ta'e ni kufe down gati ni dhiise yookaan fall ni kufe as price fall ammallee surplus yeroo pricing fall ta'utti surplus will diminish. As a table show, gize gabate khanalallutti there is only one price of shirt. Gatiin shirti sani birri dam at which the market is equilibrium. Example, quantity demanded supplied are equal. Quantity demanding hammi barbaadame sun jechuudha quantity supply demandii fi quantity supply hammi barbaade san jechuu hamma dhiyaate sanii wajjin wal madaallaan state balance taanaan quantity demanding kun quantity supply wajjin equal taanaan hamma barbaade sanii fi hammi dhiyaate silaa gabaa irraa fudhachuuf itti qophaa'etti dhufe sun wal qixa waliin wal fayyannaan wanni sun maali equal at 3 unit of shirt. Gartee wanni sun maali unity sanirratti shirtii 3 unitiin isaa unitiin sadeen isaa maal ta'a wal madaalee wal qixa ta'a jechuudha. At all other what the price shirt market is this equilibrium yeroo kanatti maali as result other price the shirt pricing gatiin shirtii sanii maali market rate is this equilibrium faallaa sanii jechuun gisee faallaa ta'e argamu jechuudha. Waliin madaalu jechuudha. Wal dhaba akkamma inni jedhe irratti gartee haala kanaan haada barfannu fakkeenyaaf hot we have already seen that what surplus case price sababni inni kun surplus itti ta'eef surplus ni beeytanga surplus fi shortage hanqinaa fi wanni sun dabalina jechuudha. Sababni keesiin sun itti dabaleef price to decline price ni kufe shortage case sababni immoo shortage keesiin sun shortage ta'eefis maali pricein sun ni dabale jechuudha. Gartee wanni faallaa olii taat deema vice versa taat deemaa jechuudha. Asirratti sirri ilaala itti maxxanaati ilaala kanaaf jaa we neither shortage we neither jarri lamaanuu neither yeroo naizerii ta'uu jechuudha nor surplus at bir 20 there is no reason asirratti maali reasoning qabu jechuudha. For what the actual price of shirt move anyway from this price garte way from what price move haramit pricing is actually tie jo asirratti
Kanaaf the economist call this the what? Equilibrium price. Yeroo kana maali? Equilibrium price jennaan jechuudha irratti. Ooma sirrii na dhageeffadhu siif hin himaa asirratti. Yeroo amma fakkeenyaaf equilibrium price gahee jennuun jechuudha. Quantity demand of commodities equal. Hammi barbaadame hammi gartee demandiin barbaadan sun barbaade sun jechuudha. Magaalaa irratti meeshaan silaa barbaadamu sun quantity demand of commodity meeshaan demandii sun magaalaa irratti equal kamii wajjin equal supply is known as equilibrium price wajjin yoo wal qixa ta'ute wanni san maali equilibrium price jennaan jechuudha waan kanaan gartee akkuma rifu market equilibrium idhaan jechuudha market equilibrium asirratti amma equilibrium price market equilibrium gizee jenneen jechuudha commodity of land amma fakkeenyaaf quantity demand of commodity equal quantity supply of commodity is what? Determination equilibrium refer to station of which the what? Quantity demand if quantity supply is state balance. Gize check and the balance. Yero ta het yechu. It is referred to the balance between balance ilaman jiduti opposite side yero vechu force balance ilaman jiduti falan humni falwan kana falla isu vechu demand if supply jiduti jechura wanni kun term is market equilibrium jennaan jechuun kana jecha kiyirraa qabaddaa kun concept nammataa kiyya keessa isiniif himee jechuudha asirratti kitaabni garuu yeroo xiqqaatee dhufutti concept hedduu keessaa dhiisee dhufe beezii waan jala jiruuf garuu beezii nuti isiniif jennu jecha keenyarraa waan takka takka tan itti daballee isiniif nu jira san qabaddaa achirratti jechuudha hot equilibrium means is what equilibrium jechuun maali in balance or at rest. Graphically, this is what? The price at quantity demand and quantity supply are equal. Jadi lachu asirratti wal qixa ta'a jechuu asirratti fakkeenyaaf graafii kana irratti hootu ilaalladhu sirriitti asirratti ilaalladhu gartee asirratti wal ilaallamma iddoon pointiin asii kun state balance ta'enneen sanii equilibriumidha. Kuni supply da namuni beeytu kuni demand da ni beeytu demand curve and supply curve in equilibrium iddo state lamanitti equilibrium taatu yohanis wal qixa taatu jechuudha asirratti fakkeenyaaf quantity of commodity kayenneen san as jira gartee pricing as gartee asirratti gaa wanti kun graafiin isaanii bifa kanaan kaayama gartee hala kana yeroo haamutti jechuudha wanni ati asirraa ilaaluu qabdu maali mistira takkaa jira asirratti 1 2 3 4 5 6 7 5 10 15 20 25 30 jeeti kasi deema asirratti inni asii ka'ee kasi bahu suni maali supply inni asiin akkasi gadoo dhufu suni diimaandii jenneen fakkeenyaaf DDI jennuuni asirratti isteetiin gidduu kun iddoo sararri lamaan itti walitti dhufu kun supply fi diimaandiin itti walitti dhufan kun equilibrium yookaanis state balance yookaanis check and balance bakka barbaadaa fi dhiyee isaanis itti wal qixa ta'u kajanneen sanii jechuudha asirra konseptii nuti ilaalaa jirru isii tana qabaddu kootu amma deemu waa hedduu waan irraa ilaalin qabdu waan ta'eef amma asirratti waliin ilaallu yeroo kanatti jechuudha instruction of the downward slope demand curve and upward slope supply curve indicate equilibrium price and quantity garte bakka qabxiin interaction amma fakkeenyaaf interaction of downward sloping jechuudha downward sloping yeroo hunda demandii keessatti demandiin downward slope dhaan kaamaa inni fakkeenyaaf gubbaarraa isa akkasi dhufe san jechuudha isa akkasi dhufe gadoo jechuudha inni sun maali downward slope demand curve hajanneen san jechuudha ammallee hot and what upward sloping is what supply curve isa akkasi dhufe san jechuudha isa akkasi dhufe san jechuudha garta jarri kun jechuu amma asirratti equilibrium price and quantity birriin 20
and 3 shirts jenneen amma fakkeenyaaf amma the shortage of shirts amma fakkeenyaaf hanqinni isaa eessarratti would exit below bakka sababni isaa maaliif ta'e bakkatti below inni gubbaarraa itti gad dhufe jechuudha below gubbaarraa itti gad seene sanitti maali gubbaarraa gad dabre jechuudha isa as jalaa kana jechuudha gubbaarraa itti as dabre jalatti argamu sun maal ture shirt that would exit below equilibrium price okay equilibrium price and surplus ka jenneen ammoo okarwaat abbaa fi isaan ol ture jechuudha gartee haala kanaan jechuudha inni below equilibrium price ka jenneen sun jechuudha in would exit below kan jenneen san maali shortage of shirtiidha jechuudha kun ammoo isuma san below and abbaa fiitu ture asirratti kaas gubbaarratti argamuu fi kan jalarratti argamu sun jechuudha keenyaaf isaan sun jechuu fakkeenyaaf surplusii fi maali excess ka jenneen san jechuu bar achirratti surplusii fi demandii fi garaagarummaa demandii fi supply jechuu kun shortage ta'e kun supply kun ammoo maal ta'e surplus ta'e ka jalaatii fi ka gubbaa jechuu haala saniin imeejii ilaaltanii turtan inni sun bakka inni qabxiin san itti exit taatee itti dhaabbattirraa dhaabbateeti wanni sun akkas ta'uu danda'e saraara lamaa wal qaxxaamure jalaa fi gubbaarratti ka argamu san surplusii fi shortage ka jennuun jechuudha gizee wanni san waan barbaadame sanii gatte wanni san maal shortage kun ammoo yeroo wanni sun sanii ol ta'e immoo surplus ta'uudhaan adda baafamee kaa'ame jechuudha atqootummaa occur above equilibrium price in a free market this equilibrium itself creates the what condition for equilibrium gizee wanni sun wal dhabee fi gizee wanni sun irratti yookaan dabale wanni san maal taha this equilibrium itself creates ka jenneen san yookaan lakkoofsi barbaadaa sun lakkoofsi sila unity sun jechuudha demand and supply wal dhabee jechuudha wanni sun this equilibrium jenneeti keenya irratti amma hootu asirratti qabxii ijoolaallee yaa dabarfannu the concept of demand and excess demand and excess supply hootu gartee concept of excess demand and excess supply kana halaallu jara hanga kana laallee dabarfanna amma wanni kun waan beeziidha waan ta'eef hootu excess concept of what excess demand and excess supply asirrat hot excess demand occur when what the quantity demand is greater than quantity supplied which lead to shortage in market garte masri dhageeffadhu excess demand gizee jennuun jechuu fakkeenyaaf excess demand occur gizee kana himnu dubbannu excess demand jechuudha gizee demand excess ta'e quantity demand jechuudha quantity demand meeshaan hangi barbaadame san eenyurra caala quantity supply irra gizee caale wanni san maal shortage jennaan garte quantity demand quantity is what greater than Q supply yeroo kana maali wanni san maal shortage jennaan garte kunis paalaasaniiti gaa amma qabadhu wanni kun yeroo mara vice versa qabadhaa vice versa qabadhaa hootu haya ammallee excess supply ka jennuun kun jechuudha occur when the quantity supply exceeds the quantity demand quantity supply meeshaan hammi dhihaate sun jechuudha hamma barbaadaa sanirra resultiin isaa kan guddatu yeroo tahe
wanni san marketing surplus ida jechu gabatee kana laalaa dabarfadda garte excess demand garte akkuma inni jetti jechu garte excess supply occur when the what quantity supply exceed quantity demand result in market surplus garte excess supply jechuudha hammi quantity supply hammi silaa meeshaan barbaadamu sun jechuudha meeshaan magaalatti dhihaate sun isa quantity demand sanirra result isaa in market yoo kan guddatu ta'e yoo kan dabalu ta'e jechuudha garte wanni san surplus amma supply tu asirratti demand irra meeshaa wanni silaa wanna barbaadaa sanirra guddati dhiheessaan kun humna ol fitatee qasilaa irraa barbaadu kun hin hidhabe magaalaa kanatti yeroo kanatti wanni sun maali surplus ida marketing maal ta'a surplus ni dabale qabaddu haala sani excess demand is akkasumatti wanna kanarra deebi'ee sima quantity demand is greater than hammi silaa barbaadame sun jechu barbaadani beeytan demandin fakkeenyaaf barbaada meeshaan hammi barbaadame quantity hammi barbaadame sun supply irra yoo kan maal ta'u ta'e irra guddate supply irra yoo guddatu ta'e yoo supply caale jechu wanni san maal shortage hanqina dhufe jechu asirratti minus ni irra ta'e jechu okay akkasin laalu qabdu hordoftoota koo haala kanaan hubachuu qabdu jechu pointii kana sirriitti okay